Sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa Gijimaata galgal sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqabna. Obaruutti soora haala keessan keessummeessarra wixatii 10 bitootessi 13 bara 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan handaara magaalaa Finfinnee naannoo Qoshee jedhamutti tuullaan kosii jiguudhaan lubbuu namoota hedduu galaafachuunsaa beekamee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko. Namooti dhumatan kun nagaa lakkoofsaan garnam 60 caaluu jirani. Afrikaa Kibbaatti ammoo amala ammeenni Afrikaa Kibbaa keessatti bebeekam tokko nam biyyoormaa nam jibbisiis gabaasii haaraan bahe ammoo nami biyyi tana uummata baqataa kanirraa waan hedduu barachuu iyyuu danda'a jedha. Gabaasii haaraa baay'illeen tanum jedha. Kamkaanin ammoo Education USA sagantaa embaasiin Ameerikaa Itoophiyaatti ijoollee carraa barnoota biyya alaa dhaqanii baratanii kennuuf carraan kun ijoollee baadiyyaa hagam qarqaaruutti jira. Kamkaanin ammoo qophii ispoortii keessaa U20 dorgommii kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa Zaambiyaa taphachuu jirani biyyi dorgommii sun qopheessiti Zaambiyaatti moo'e oduu ispoortii dabalee waan argamnu keessaa tokko oduun asaana namoo. Handaara magaalaa Finfinnee naannoo Qoshee jedhamutti tuullaan kosii guddaan kan baroota hedduu citee jiguu isaatiin namoota 60 ol ajjeesuunsaa beekamee jira. Aangawoonni mootummaa akka jedhanitti balaa jiginsa tuullaa kosii kanaan namoonni dhuman irra jireessi isaanii kanneen da'oo suphatanii naannawa sana jiraatan yookaan immoo kanneen guyyaa guyyaatti kosii sana keessaa caccabaa meeshaa gurguramuu barbaaddatan dubartootaaf ijoollee ta'uu dubbatanii jiran. Tuullaan kosii sun battalatti waan jigeef jecha namoonni baqatanii jalaa ba'uu hin dandeenye jedhu namoonni ijaan argan. Poolisiin akka jedhutti namoota 300 ta'antu naannawa tuullaa kosii sanaa jiraata. Kanneen dhibbaan lakkaa'aman immoo guyyaa guyyaatti kosii sana keessaa waan adda addaa barbaaddachaa oolan. Kan uummanni ishee gara miliyoona 4 ta'u magaalaa Finfinneetiif iddoon kosiin itti gatamu kun iddoo guddaa beekamaa Qoshee jedhamu jedhamee jira. Kana ilaalchisuudhaan dhaggeeffattoota keenya oduudhaaf booda gabaasa bal'aa qabna. Kanneen Sudaan Kibbaarraa dhufan miseensonni gosa Murillee bulchiisa naannoo Gambeelaa hawaasa Anyuwaak irratti haleellaa geggeessaniin lubbuu namaa dhabamsiisuun isaaniif ijoollee guurratanii manneen gubanii deemuun isaanii gabaasamee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalanneetu dhiyeessa. Hawaasni Anyuwaak keessa ka jiraatan aanaa 2 keessatti hidhattoonni Sudaan Kibbaarraa dhufan haleellaa kaleessa galgala geessaniin badii dhaqqabsiisan itti gaafatamaan bulchiisa kaabinee ka ta'an obbo Addisuun ennaa ibsan. ትናንትና ሞርሌ ጥቃት ላይ ወደ 22 ህጻናት ነው ወሰደ የተባለው ሀሌላ ወሪ ሙርሌ ከሌሰ ገልገለ geessaniin ijoollee 22 fudhatan jedhama manneen gubaniiru akkasumas namoota 12 ajjeesan jedhan. Biyya alaa keessa ka jiru paartiin mormituu Gaambeellaa adda waltaatota deemokiraatota Gaambeellaarraa obbo Umaad yaada kennaniin. ችግሩ የተፈጠረው በሁለት ወረዳዎች ነው። ጋምቤላ ክልል አካባቢ ጎግና ጆሪን ባሉ ወረዳዎች ናቸው። Rakkoon kun kan uumame aanaalee Gaambeellaa Gookiif Jooriin jedhaman keessatti namoota Anyuwaak irratti yeroo hedduu warri murillee ajjeechaasuu kanneessaa geessisaa turan. Kaleessa galgala immoo ganda qonnaan bulaa keessatti hidhattoonni Sudaan Kibbaa dhufanii haleellaa guddaa geessanii jedhan. Akkuma kanaan ijoolleen fudhataman 20 ta'uu isaanii fi 3 immoo mana keessatuu jiranii mana wajjin gubatan jedhu. Namoonni eessa buuteen isaanii dhabame tarii du'uu malu jedhamanis 11 akka ta'an dubbataniiru. Itti gaafatamaa kaabinee ka ta'an obbo Addisuun garuu lakkoofsi kun 12 ta'uu dubbatan. Baatii fulbaana darbee kaasee naannooma kanatti haleellaarra deddeebi'ee gaggeeffamuusaa fi hanga baatii darbeetti ijoolleen 15 fudhatamanii akkasumas namni 20 ajjeefamu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jetti Tsiyoon Girmaa. Gareen Alshabaab magaalaa Mogadishoo keessatti dho'insawwan boombii konkolaataa lamarraa geggeessan namoota hedduu galaafachuunsaa beekamee jira. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti boombii ka konkolaataa tokko karaa
Makkaa Alkaramaa jedhamu kan namoonni itti heddumaatanirra kan jiru fi kan namoonni aangawoonni mootummaa daldaltoonnii fi lammiiwwan Somaaliyaa biyyoota alaarraa dhufan itti heddumaatan hoteela Wahiliyyee jedhamu fuulduratti geggeeffame. Aangawaan poolisii gameessi kan magaalaa Mogadishoo Koloneel Mohaammed Daahir kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin jarreen shororkeessotaa konkolaataa fuuldura hoteelichaa dhaabanii boombee achi keessaa dhoosan jedhanii jiran. Bakka kanatti namoonni 11 ajjeesamuu dubbatu dooktoroonni ambulaansiif maddeen hospitaalaa. Dho'insa lammataatti immoo maadhee waraanaa magaalaa Mogadishoo irratti xiyyeeffatame yoo ta'u achitti namoonni 2 ajjeesamuu isaanii jiraattonni naannoo dubbatanii jiran. Aleellaalee bakkawwan lamaanitti geggeessamaniin walumaa galatti namoonni 13 ajjeesamuu kanneen 22 ta'an immoo madaa'uun isaanii beekamee jira. Afrikaa kibbaa keessatti jibbinsa gosaatiin walqabatee hookkaraa dhiyeenya deemsisame ilaalchisuudhaan qorannaan haarawaa geggeessame akka mul'isutti guddina dinagdee Afrikaa kibbaatiif qooda godaantonni gumaachan mul'isee jira. Gabaasaan kun waaltaa South Africa Institute of Race Relations yookaan immoo IRR jedhamuun kan geggeessame yoo ta'u lammiiwwan biyyattii qooda godaantotaa yookaan immoo koolugaltootaa irratti haleellaa oofan akkamitti akka hojii uumuun danda'amu lammiiwwan alaa dhufan kanarraa barachuu qaban jedhee jira. Gabaasaa Tuusoo Kumaaloo tujubeetu dhiyeessa. Gabaasi mata dureensaa koolugaltoonni Afrikaa kibbaa dinagdee fooyyessuu jedhu haaraa ba'e. Koolugaltoonni hedduun jiraachuuf hojii uumuu akkasumas cimanii hojjetu jedha. Akka gabaasa kanaatti irra hedduun koolugaltoota kanaa Somaaliyaa, Itiyoophiyaa, Baangilaadeeshii fi Paakistaan irraati. Abbootiin qabeenyaa mana lammiiwwan Afrikaa kibbaa kanneen gandeen hiyyeeyyii keessa jiraatan galii isaanii kan argatan kiraa koolugaltoonni kun daldala isaanii kireeffachuudhaan jiraatu. Kaan isaanii immoo maallaqa walitti fiduudhaan hojii daldalaa eegalu. Kanneen keessaa hangi tokko gara suuqiiwwan guddaatti ol siqanii hedduu beekamanii jiru. Riyaan Maalaan gabaasaa kana kan barreessan yoo ta'u hojii ofii uumanii hojjechuu koolugaltoota xiqqoo qofaatu dalagaa kabiroo argachuuf jiraattota gamasiin dorgomuu jedhu. Namoonni biyyootii alaa as dhufu as jiraachuuf mirga hin qaban. Kanneen kun abdii kutannaa keessa kanneen jiraatani. Filmaata kabiroon qaban biyya ofiitti deebi'uu hin danda'an cimanii hojjechuudhaan gatii waa ittiin gurguranis gaccabsanii uummataaf tajaajila gaarii kennuu gabaadhaaf haala gaarii mijeessuu jedhan. Qorannaan sun akka mul'isutti koolugaltoonni hojii ofii hin qabaanne manneen nyaataa keessa hojjechuu hojii ijaarsaaf qonnaa bakka maallaqi xiqqoon kaffalamuuf itti bobba'anii hojjetu. Haa ta'u malee hojii kamiinuu haa ta'u haala dinagdee ofii isaaniis ta'e ka biyyatti fooyyessaniiru. Kanaaf jedha gabaasi kun kanneen imaammata Afrikaa kibbaa hojiirra oolchan caasaa diriirsuudhaan akkasumas lammiiwwan biyyattii koolugaltoota kanneen biyya hojii dhabiinsi dhibbarraa harka 27 ta'e keessatti of danda'anii jiraatan irraa bu'aa akka argatan mala dha'uu qabu jedhan. Amma immoo oduu ispoortiif gara soraattan sin deebisa. Maratoonii kalee Barseeloonaa dorgoman dubraan atileetota Itoophiyaa tokko haga 4 baay'ee tokkeessoon Helen Beqqeleetii rikoordii haaraa namoota kiiloomeetirii 42 wayii tana sa'aatii 2 daqiiqa 25 fi sekondii 4tti mo'ate Helenitti aaneetiin namni lammeessota Messaleeq Tsaggaayeeti sadeessoon Roobiyaa Birraash Bayyeneeti Fayyisaatii jechuu kiyya afreessoon ammoo Masareet Abebaayyooti. Gamdhiiraatiin ammoo Keenyaa tokko haga 5 bahee dorgommiin tuni dorgommii IWF qopheessu. Gamkaaniin ammoo dorgommii fiigichaa kiiloomeetirii 21 kalee Room magaalaa Ostiyaatti dorgoman dhiiraan atileetii Itoophiyaa guyyaa adeolatti tokkeessoo dubraan ammoo tokko haga lamaalleen Keenyaa sadeessoon Assallafechi Margaatii Itoophiyaa afreessoon Keenyaa shaneessoon Itoophiyaa Muliyyee Dhaqqabooti. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee gandi 20 gadi U20 jedhanii Zaambiyaatti itti jiran biyyum qopheessitu sunitti kilabiin ijoollee ka'imaa Chipolopolootti moo'e Zaambiyaan jechuu Zaambiyaan Senegaal 2-2 mootee tokkeessoo taateetiin dabarte. Zaambiyaan akka dorgommii jalqabdeeyyuu takkuma mo'amteen beektu. Akkuma kanaan Zaambiyaa Senegaalii fi Giiniin biyya Afrikaa fuula bu'aniitiin dorgommii U20 ijoollee ganni 20 gadi Kooriyaa kibbaatti taphatan keessaa tokko ta'an jechuudha. Kaaf Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa kamis dhufu pirezidaantii haaraa filachuuf deemu. Pirezidaantiin kana Federeeshinii kana barkum 1988 asittuu ganni 20
28 dabraa asittu Isaa Ayaatuutti namichi Kaameruun moo'ee ammaan tan ammoo nama Maadaagaasgaaritti is waliin dorgomuuf deemuu jira. Ahmed jedhaniin nam kanaan Ameerikaatti dabare dorgommii kubbaa miilaa kubbaa saaphannaa jechuu kiyya ammaan tan Ameerikaatti itti jedhani tamaqa baasanii fi maarch maadines jedhanii maraatummaa bitootessaa jechuullee dandeenya dorgommii manneen barnoota olaanoo akka kolleejjii fi yuunivarsiitii Ameerikaatti waliin taphatanii garee yookaan ammoo dhaaba NCAA jedhutu qopheessa. Nama hedduutu irraa wal dorgoma nama hedduu daawwatallee FA Cup dorgommii waancaa kubbaa miilaa kilaabotii olaanoon waliin taphatanii kan Ingiliz jechuu kilabii 736 jalqabee marroo 152 taphatanii goolii 477 galee garee 4 wal tafe. Oduu namaaf qabnu kanuma. Taam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee oduu irraa dhageettanii Finfinnee ollaa kolfee Qaraaniyoo jedhan kan maqaa moggaasuutiin qoshee jedhanitti tuulaan kosii gajjigee nam 60 caalfite biyyeen sabladhinnaaf jenna. Tan irratti mallaskaachuu ammahaa oduu ergetti jira tujube. Aadaadhaan gandi qoshee jedhamee waamamu Finfinnee kibba gama dhiyaa kutaa magaalaa kolfee Qaraaniyoo aanaa tokko keessatti argama. Waggoota hedduuf kan walitti qabame tuullaan kosii magaalatti bitootessa 2 bara 2009 galgala keessaa naannoo sa'aatii 2 sababa hanga yoonaan beekaminiin jigee lubbuun namoota 65 45 dubartii 20 immoo dhiira kata'an yoo dhuman lakkoobsi kun dabalaa deema sodaa jedhu uumee jira. Waajjira koominikeeshinii mootummaa maqaa dha'uudhaan televiziyoonni mootummaa oduu isaa waaree booda sa'a tokko irratti akka ibsetti lakkoobsa kana kan mirkaneesse yoo ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaan bakka sanatti argame poolisii irraa ragaa wal fakkaatu argachuuf yaaliin godhe poolisiin waliigaltee waan hin agarsiisaniif hin milkaa'in hafe. Namni naannoo bakka balaan kun itti uumamee jiraniif waggoota 28 ol jiraachuu isaanii kan dubbatan obbo Radaay Gizaaw tuulaan kosii sanaa guyyaa jige waan ijaan argan akkas jechuun dubbatan. እኔ ከውጭ ነው የነበርኩ ግን ሲመጣ እቤቴ ሲገባ ግን ልክ ጮሆቱ ሌላ ነው የነበረው። ምንድነው ጮሆቱ? በጣም አናለን ቱሬ እናን መነት ገሉ ሰገሌ ጉዳቱ ደጋሜ ዶይንሰስ ቀበ ቱሬ ሰነቦዳ ዋነች ጅሩ መራ አዋሌ ሰነቦዳ ገድባኔ እና ይላሉ ከራ ዱረ ጆሌ ለመቱ ቱሬ ሳኒን አቺ አዴምሲስኔ ዴብኔ እና ላሉ ነምኒሱን ይነርገሙ biyyootu garagale mana gara 16 achi ture ni barbadaanu. Namni naannoo sana jiraataniif maqaan isaanii akka tuqamu hin feene tokko akka jedhanitti immoo balaa kanaan miidhaa dhaqqabe tilmaamuun na rakkisaa jedhu. እኔ በሰዓቱ አጠገቡ አልቆምኩም ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ነው የወጣው እኔ ከፍ ይላል አሁን ከላይ ትንሽ ወጣ አን የሮ ሰነታችን ቱሬ rakkoon sun eega uumameen dhaqe manni koo xiqqoo fagaatee gara oliiti. Kan kootii gad hedduutu jiraata. Biyyoon jigee cinaa isaanii kan ga'e qofatu beekame. Kan biyyoon awwaale agam akka ta'e beekuun hin danda'amu. Nana mana raadiyoodhaan dubbatamaa kan jiruu fi kan sana booda ba'uuf jiru inni booddee 100 harka 2 caaluuf jira. Mana dhiqannaa jedhamuudhaan kan beekamu bakka hundi keenya dhaqnee qaama dhiqannu awwaaleera. Sana booda manneen jiran lakkoofsi isaanii hedduu akka ta'an beekamaadha. Akkuma jiranitti awwaalaman lakkaa'iyyuu fixuu hin danda'u. Namni kun akka jedhanitti miidhaa balaa kanaan dhaqqabe tilmaamuuf kan itti fayyadaman manneen kaartaa qaban qofa. Haa ta'u malee balaa kanaan lubbuu bade kana caalaa baay'een isaanii mana dhiqannaa ka jedhamu dabalate kaartaa qabu. Mootummaan raadiyoo akka beeksisetti kanneen akkasiiti malee hiyyeeyyiin mana sharaa keessa jiraatan dhumayyuun qabanii jedhan. Tuullaa kosii sana namni itti dhiyaatee ilaaleef gama isaaniin jigee dachii bal'aan cabe fottoquu isaatu argama. Namni naannoo sana turan kun yaaddoo guddaadha jedhu balaa akkasii ittisuuf maal ta'uun akka irra jiraatu obbo Radaay Gizaaw ennaa ibsan. ከተራራው የነበሩ ጨረቃ ቤት የምንለው የተሰርቶ የነበረ ነበሩ እነሱም ጭምር ነው ወረዱ ወደታች manneen seeraa ala ijaaraman kanneen gaara sanarra turan utuu nafiin jiganii ka gad bu'an kanaaf meeqa akka dhumaniif hafan beekuun hin danda'amu. Kanaaf mootummaan mala ofiisaa dha'uu qaba. Bakka abbaan warraa tokkittiin hafetu jira. Jiraattonni akka jedhanitti kanarraa barachuu qabnaa jedhu
tuullaa kosii kan yeroo dheeraa akka salphaatti kaasuun rakkisaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan namoota kana bakka biroo yoo qubsiise gaariidha kanneen jedhanillee turan. Hiriyoonni keenya kan waliin hojjechaa turrellee jiru. Haa jiraatan haa du'an waan beeknu hin qabnu jedhu. Kana dura gaazexeessota adda addaan akka gabaasametti jireenyi isaanii tuullaa kosii kanarratti kan hundaa'antu jiru. Meeshaalee kosii jedhamee gatame keessaa funaananii gurguruudhaan madda galii godhachuu isaanii gabaasaaleen kun mirkaneessaniiru. Sabaahimaaliin mootummaa gabaasa isaanii har'aatiin akka beeksisanitti kanneen lubbuun hafan gargaaruuf yaaliin godhamaa kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa argataa jiraachuun kan itti fufe ta'uu gabaasaniiru. Garuu kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e mul'inatti hin ibsamne. Uummata 300 ta'aniif naannoo sana jiraataa turan mootummaan qubsuma yeroo fi keessa qubsiisee gargaarsa kennaafii ka jiru ta'uusaaf dhaabbataadhaan immoo qubsiisuuf deeggarsa barbaachisu ka kennu ta'uu ibsee jira. Taam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teennee eegii jalqabne daqiiqaa 16 tokko waan hafe dabarre. Waan hafe dabarre imbaasiin Ameerikaa barattoota Itoophiyaa ka biyya alaa dhaqanii baratanii fi keessumattuu iyyuu biyya gara lixaa baratanii fi carraa barnoota hedduu kenna. Tan irratti Nigusuun imbaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti itti gaafatamtuu dhimma adda addee Liipiin loo dubbise. Sagantaan imbaasiin kennu kunin barattootii baadiyyaa jiranii carraa kana sila argachuu qabanii argachuutti jiru odeeffannoo tana qabu jedhee waan hedduu gaafate. Carraa kana eenyutti argachuu danda'a? Akkamiin filataman? Ulaagaa kamiin filatamanii fi waan hedduu gaafate Nigusuun gariisa san deebisa. Barnoonni guddinaa fi qarooma hawaasa tokkootii fi dhimma ijoodha. Hawaasi dhaloota barateen utubaa godhate yoomiyyuu cimaadha badhaadhinnis fagoo isaa miti. Biyyi hawaasa barateen qabaanne qabeenya uumamaa kamiinuu haa badhaatu malee boodatti hafummaan mallattoo akka ta'eefitti hafa. Qophii keenya har'aatti carraa barnootaa sadarkaa olaanaa biyyoota Ameerikaa fa'aa fakkaatanitti laatamaa jiru ilaalchisee barattoonni biyya keenyaa dhimma kanatti hammam fayyadamaa jiru karaa kamiinis carraa jedhame kanatti fayyadamuu danda'u fi ulaagaaleen barbaachisan maal akka ta'e akka nuuf ibsan qaama dhimmi kun ilaallatu jennee Finfinnee kan jiru embaasii Ameerikaatti bilbilee keessummaa fereerra nu waliin tura. Duraan dursee barnoota sadarkaa olaanaatiif gara biyya kanatti dhufuudhaaf Ameerikaa jechaadha qabxiileen 5 raawwatamuutu dirqii ta'a. Tokko maal barachuu akka qabnu adda baasnee baruu, instituushinii yookiin yuunivarsiitii isa kamtu barnoota ani barachuu barbaadu waliin wal sima, gatii yookiin kaffaltii barnootaa baafachuu akkamittiin danda'a, deeggarsas akkamittiin argadha yookiin immoo faayinaanshaal eedii qaamoleen laatan akkamitti argamu isa jedhu beekuu, fedhii barachuu qabnu irratti hundaa'uudhaan galmeelee barbaachisu qopheeffachuu fi eeyyannoo yookiin appilikeeshinii gaafatu galfachuu gaafata. Egaa ammas ergii deemneen booda haala Ameerikaatti barachuu kana embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru amman barattoota biyya keenyaa waliin ga'aa jira isa jedhuuf kan biroo irratti kan itti gaafatamtu dhimma aadaa fi hawaasummaa embaasichaa Miss Liiping Loo dubbiseen ture. Gaaffiif deebii kanaaf hayyamuu isaaniitti galateeffadheen duraan dursee waajjirri keessan dhimma kana ergii Itoophiyaatti eegalee hamma midhaa akkamitti barattoota biraan odeeffannoo isaa ga'aa jira jedheen ture. Miss Liiping ennaa deebisan. Here in Ethiopia, we have a Education U.S. Center at the embassy and as well as at the American Center at the National
archives and library agents. As Itoophiyaa keessatti wiirtolee gorsaa fi deeggarsaa ogeessotaan ijaarame Education USA jedhamu embasii keessatti akkasumas muuziyeemii biyyoolessaa Finfinnee, Baahirdaar, Maqalee, Jimmaa, Dirree Dhawaa jiranii keessaa qabna. Waajiraalee kana haala Ameerikaa dhaqanii barachuun danda'amu irratti odeeffannoo kenna. Gareen gorsa kennuutti bobba'ee jiru kun waggootii 8 darbaniif biyyattii keessatti tajaajila kennaa tureera, ammas kennaa jira. Ergasii barattoota hammam ta'anitu carraa barnootaa kanaan Itoophiyaarraa fayyadamoo ta'an? The number of Ethiopian students studying in the United States has steadily increased since the Education USA services or offices opened. Buufataalee Education USA jedhaman biyya kanatti ergii hojii eegalanii as lakkoofsi barattoota Itoophiyaa Ameerikaa dhaquudhaan barachaa jiranii suuta dabalaa jira. Fakkeenyaaf bara 2015 hanga 2016tti barattoonni 1,500 ol carraa kanaan Ameerikaatti barataa jiru. Irra jiriin isaanii digirii jalqabaaf yoo ta'u kanneen digirii lammaffaa yookaan maastersii kaan immoo dooktorummaa gosa barnoota adda addaan hangi tokko immoo barnoota nan digirii yookaan immoo optional practical program yookiin OPT jedhamuun barachaa jiru. Carraa barnootaa kanatti kanneen fayyadamuu barbaadan keessaa ijoolleen barnoota sadarkaa lammaffaa yookiin haayiskuulii akka jiran ni beekama. Sagantaa Education USA keessatti carraan kun ijoollee akkasiif ni jira. Adde Lee Ping Law. For Ethiopians, we don't have any exchange programs that are targeted for high school students. Lakki barattoota Itoophiyaa kanneen sagantaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akkasii fi exchange program ka jedhamu hin qabnu. Ameerikaa dhaqanii barachuu ka danda'u warra sadarkaa lammaffaa hin qabnu. Gama biraan ijoollee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuulii as Itoophiyaa keessatti sagantaalee hedduu qopheessineef qabna. Innis shamarran kan hirmaachisu akkasumas dandeettii afaan Ingiliffaa qaban jajjabeessuuf deeggaruuf carraa hedduu jira. Akkuma asii olitti ibsame waggaa darbee fi isa achaanu qofaatti barattoonni barnoota olaanaa 1,500 ol sagantaa barnootaa kanatti fayyadamaniiru taanaan akkamiin ture kan filataman yookiin immoo ulaagaalee akkamiitu guutuutti itti ture isa jedhuuf adde Lee Ping Law ennaa deebisan. In order to study in the United States, all students must have what we call good grades. Ways to show that they're engaged outside of their studies, such as United States keessatti barachuuf barattoonni hundumtuu qabxii gaarii isa jedhamu qabaachuu qabu. Isa qo'achaa jiran irra darbanii hojiiwwan hawaasummaa adda addaa irratti kanneen hirmaatan ta'uu qabu. Yeroo barnoota isaanii xumuran akkas ta'uu feena jedhanii galma yookaan karoora isaanii akkasumas dhimmi irratti hojjechuuf ka'an yookaan immoo kaayyoon isaanii qiyyaafata qabu ta'uu irraa eegama. Dabalataan immoo Ameerikaa dhaqanii barnoota hordofuuf kanneen fedhii qaban ta'uun barbaachisaadha. Namoota Ameerikaatti dhufanii barachuuf jiraniif ulaagaaleen higher education biyya kanatti taa'ee ni jira. Kolleejiin yookiin yuunivarsiitiin Ameerikaatti fudhatama hin qabaanne ni jiru. Kana jechuun yuunivarsiitiiwwan xixinnoo dhiyeenya biyya keenyatti banaman qabxiin isaanii akka yuunivarsiitii Finfinnee yookiin yuunivarsiitii Jimmaa fa'aatti fudhataman qabaatu. Barattoota akkasiitiif haalli isaa akkam ta'a isa jedhuuf Miss Lee Ping Law naa deebisan. Well, here, if a student comes to Education USA, we explain to them the process to study in the United States. The admissions office at any U.S. university. Barnoonni jalqabaa gaafa waajjira gorsa kennu kan Education USA dhufan barnoota isaanii akkamitti akka itti fufuu danda'an ibsinaaf. Kanarratti immoo waajjira simannaa fi galmee yookaan admission office yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran irraa waa'ee yuunivarsiitiiwwaniif barnoota olaanaa Itoophiyaas ta'e kan biyyoota kaanii bal'inaan quba qabu. Sanas yuunivarsiitiiwwan hagi tokko meeshaalee barnootaa sadarkaasaa eeggateen kan guutaman kaan immoo hanqina meeshaa barnootaa ga'aa akka hin qabne addaan baasanii beeku. Akkuma kanaan kanneen beekamoo ta'an akkuma jiran kanneen maqaadhumaaf maqaahumaanuu hin beekamne jiraachuu ni hubatu.
Sana waan ta'eef barattoonni ofii isaanii akkamitti rakkoo isaan mudachuu danda'u keessaa akka ba'uu danda'an akkasumas yuunivarsiitii akkamitti akka seenan ibsuu danda'uu qabu. Gama kaaniin yuunivarsiitii Finfinnee ka seenan malee warri kaan yuunivarsiitii Ameerikaa seenanii barachuuf ulaagaa hin guutan ilaalcha jedhu hin qabu. Yuunivarsiitii isa kamirraa dhufan isa jedhu osoo hin taane dhimmi ijoon barataa yookaan nama isa yuunivarsiitii Ameerikaatti barachuuf kaadhimame sanatu barnootaaf xiyyeeffannaa kennuusaa qabxii gaarii dorgomuuf isa dandeessisu qabaachuu akkasumas akeeka yookaan kaayyoo qaban kan statement of purpose jedhamu irratti kan mul'isan sirriitti qophaa'ee agarsiisuu danda'utu irraa eegama. Dabalataan immoo xalayaa bakka baratan yookaan hojjetan irraa waa'ee isaanii nuu ibsu barreessifatanii qabaachuutu irraa eegama. Tolee, barataan tokko qormaatii fudhachuun irra jira yoo jedhame qormaanni kun barataa warra digirii lammataas ni ilaallata moo mee kana irratti isa jiru natti hima san jedheef. qophii taan hin finde gaafii tanaaf hafte irratti qophii taatti taanu keessatti deebina adotan jennu qophii tana feesbuukii fi marsaa intarneetii kennalirra nu caqasaa jenna tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko siin dhageessisa. Handaara magaalaa Finfinnee naannoo Qoshee jedhamutti tuullaan kosii guddaan kan baroota hedduu citee jiguu isaatiin kan ka'e namoonni 60 ol dhumuun isaanii beekamee jira. Aangawoonni mootummaa akka jedhanitti balaa jiginsa tuullaa kosii kanaan namoonni dhuman irra jireessi isaanii kanneen da'oo suphatanii naannawa sana jiraatan yookaan immoo kanneen guyyaa guyyaatti kosii sana keessaa caccabaa meeshaaf waan adda addaa barbaaddataa oolan dubartootaaf ijoollee ta'uu beeksisanii jiran. Gareen Alshabaab magaalaa Mogadishoo keessatti dhoo'insa boombii konkolaataa lamarraa geggeessameen namoonni 13 walumaa galatti dhumuu isaanii beekamee jira. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti boombii konkolaataa tokko karaa Makkaa Alkamarra jedhamu hoteela tokko duratti kan dhoo'e ta'uun beekamee jira. Achitti namoota 11tu dhume. Oduu namaaf qabnu kanu. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenna fixachaa yaa'uutti jira.